deema riba keessallee maqaa keetan waama yaada keetan beelaan barbaadu soora gaafan si argadhe osoo nyaate nan oola ati anaaf jireenya addunyaa naaf ibsita ejjannoo koo tubdee hamilee koo jabeessita onneen koo si yaaddi sumaaf kan na warbu ijji koo si malee nama biraan argu anaaf jedhii kootu si yaadee ra'anii of biraa si dhabee guyyaan naaf halkani ijji koo si laaltee onneen si filatte kumaatama keessaa hunda naaf caalte jaalala keeti keessa koo kan guggubee na waadu si lubee koo malee nama biraa yaadu qalbiin koo si jetti akkamiin of daangessu suma daawwan koo beeki kan na tasgabbeessu onneen koo siin banamteen barbaadu gonkumaa ati kennaa kooti kennaa koo isa dhuma walirraa fagaannee taanus baddaaf gammoojjii ijji koo si arguuf lakkuu boochi argaa kee fagartuun koo qoricha ta'uu beekta maafachinarraa gortee sammuu koo na jeekta barbaacha keen deema subii lafaa ka'ee gaafan sin argin hin oolu danda'e ija duraan adeemta halkanii fi guyyaa jiraachistuu lubbuu daawaa onnee kiyya yaada keetu na dhamaasaa dhaabbachuu dadhabeen oliif gadi na raasa mala isaan wallaale maaliif ormaan isaa qalbii koo fudhattee godaanteetta fagoo sin jaaladha yoomuu sin jibbu qaama koo ati qaama kootti gartokkee cinaa koo yooman si argadhee siin baadhee bukko ati qaroo kooti ilaaltuu waan hundaa bagansi jaaladhe sanyii saba guddaa gamoo jigeen banne keessa kootii qabdaa raabsaa dhiiga gootii dagalee fi jiru nafaana ceeteetta galaanaaf bidiruu addunyaa kanarraa ati anaaf addaa kan si caalu hin jiru nyaara natti hin guurin fuula kee naafifi narraa isin turin anaaf koottu dafii natti hin callisinii koottu naan dubbadhu ni beekta duraayyuu akkan si jaaladhu imala kee hordofeen si faana adeema riba keessallee maqaa keetan waama yaada keetan beelaan barbaadu soora gaafan si argadhe osoo nyaate nan oola ati anaaf jireenya addunyaa naaf ibsita ejjannoo koo tubdee hamilee koo jabeessita onneen koo si yaaddi sumaaf kan na warbu ijji koo si malee nama biraan argu social media kanarra dhagee amata jaha amata soomanuma laallatanii ummata muslimaa miskiina ummata oromoodha isaanii soomanii guyyaa agabuu oole masgiidatti dhaqanii dhukaasatti banuu ummata kana karaa deemu fixu wanni walloodhaa baratamee jirti silaa guyyaa awwala akkasitti takkarra lamarra sadiirratti deebi'an san hogguu ummata walloochi akkas godhan bakkuma jiru anis bikkumaan jiru amaara na bira jiru lafaa kaaseerraa kafaltii godhe akkuma reefu Profeesar Faan dubbatanii namni gaa hundinuu yoo abalumaa dubbadhe malee dubbiin na dura dhumtee akkas godhanii wallaahi billaahi wanni kun hin deebitu dhugaa rabbi kabaja oromoodha numaatu kabaja lammii teenyaa cabsee jira wallaahi dhuguma rabbi asirraa ammoo namuma tokko ka dubbatuu agarre namni bakka kana guyyaa lamaa sadi wish jeetuma namuu wacee maccee bee taap ilillii takka abaaboo takka maarree gandaan gosaan gandaan walitti deebanii wal fixuu qofa wanni isaan beekanii ani kun nun barbaachisu wanni kun deemaa jira bikka hunda keessa wal gahaa jira Sumaaleen lafaa kaatee dheengadda lubbuu nama meeqaa bakka takkatti ol seentee rashante bikka hundaa namni oromummaan tamiidha biyya namaa keessatti Suudi Arabiyaa keessatti oromoodhuma Yaman keessatti oromoodhuma Itoophiyaa keessatti oromoodhuma Sumaalee keessatti oromoodhuma biyyatti dhalatan keessatti sagguudhuma anna ajaa'ibsise garuu waan ajaa'ibaa akkatti irraa dubbatan gaafni irraa dhaabbattu dhageeffadha gaafni irraa dhaabbattu gaafa ka biyyarraa bahus biyyarraa bahuu dhiisee tokkummaa isaatiin bakka takkaa lafaa ka'ee biyyarraa bahuu dhaabee deebee biyya namaa keessatti du'uu dhaabee biyya fi keessatti as garagalee hogguu walloorraa nama ajjeesan Harargee du'uu qaba Wallaggarraa hogguu ajjeesan walloorraa du'uu qaba bikka takkaa hawaasni oromoo kutaa 11 lafaa ka'ee taanaan wallahi diina isaanii injifatan hanga bikka takkaa lafaan ka'initti oromoon amataa gadaa booyumaaf teessee harka I don't know what's funny. walirra laaduu waan kana fide No, it's funny. Sheikh Bale. maalonni maqaan qabne taajjal Sheikh is batraan ta'e gale. Akkasumatti galatoomaa. akkasii obboleessa kiyya oromoo kutaa 11tiif dubbachirraa dubbaddaadhaa sagalee taa'aa fi cinaa dhaabbaddaa hawaasa keessa maali namni gara biyyaa Bu'uuraa keessa sabboota mana biyya keenya tana wanti jira waan ajaa'ibaati. Uummata bee buna gahe buna beektaa gahee bakka nu guuranne jenne uummata kaantu keessa gala jedhanii maqaa isaanii hin dhawaniini. Ciranii balleessan laal. Buna adda addaa biyya takka ta'an irraa abdii qabu.
kootu mucaan buna kana naa guurtaa bara kana. Naan jettee bakka buna kana guuree bara kana ijoolleeti illee gadi galcha jedhee ayyaade buna ciranii balleessan. Uummata buna ciru Salam alaikum. buna ga'e bar buna dhalee Waalaikum salam. bulchaa Bunni nagee yaa bara buleessa. uummata Buna buna maa ciru jira maal jira bara. No, bunu waan manni abdate suluu cira jechuusaa hin siin beekaa bar hin beekaa bar. waan manni abdatee Naa galee bara. waan manni silaa biyyatti galu Waan abdatan beekaa. Iristu Maa jiraatanidha. Namaa dhiisiti mukarraa muka ilmoo namaa dhiisii maal bunni jechuun Sa kun dhugaa maa keessa nyaatee wallahi. bula. Muki irraa fula buna akkana laalammadhaan onni rakkoo irra kaadhu buna akkanaa jiran bakka kana atiin gara oolii 12 ni gaa hektaaraa tokkoof wayi jechuudha. Ciranii balleessan uummata keessa galadhanii adaatatti yalleen ajjeesan. Nagdaa Uummata kana haragaa kun uummanni ni dhageeffata. uummata gabbummaa waan oolmaanu jirti. Wallahi olii nuti hin jiru nuufi jiraati bakka takka lafaa haa buleeyyan keessa. Namni nuti hin jiru numaa wali jira. Leensaan jira. Waan deeggaranii jira deeggartaa sila. Nan jabeessinu beekaa kennan jabeessinu wal tuffanna waan kana bakka kanaan nu ga'e. Wallahi rabbi khayyaa godhu. Dhaggeeffannoo obboleessa kiyyaate ka beekaa jettu beekaan qabdu Oromoon beekaan keenya abbootiin teenya warri beeku warri gartee injifanneetiif irraa lollee injifanna warri jedhu dhumee jira warri hafe beekaan jedhamu namni keenya osoo beekaan jiru dhumaa jira nuti dhaloonni kuni lafarraa kaanee nama nu ajjeesuu qabna. Amaara kutaa 11 keessa jiru irratti tarkaanfii fuudhamuu qabdi isin hin jenne amma booda. Wanni biraa takka hin jirtu. Bilisummaanis hin dhuftu addi bilisummaa Oromootis akkanatti hin argamtu yeroo hundaa nutti dheerata yoo tarkaanfii lafaa kaanee Amaara kutaa 11 jiru keessatti tarkaanfii fudhanne bilisummaan Oromootis addi bilisummaa Oromoodhaa ta'a gartee haqasii barbaaduudhaaf gaara keessa jirtu farmaata harkatti jennee yaanna kan ajjeesu. Kana gaan jiraate waan nidhaa jechuudha. Nama nagaa karaa deemu ajjeesnaan kanuma ollaa keetii atis gabbaasii tokko mormarraa muri. Waliif himanii Oromoon nukkaate jaanii yookaanis nagaan nu keessaa bahanii yookaanis nutillee nagaa taaneen nagaan jiraannaa jechuudha. Saniifuu farmaata takka hin qabnu Amaaraatti bobba'uu qabna. Ijoollee barsiisota warra gartee naqamtee fi wallaggatti yaatu akkasi gabbuusanii nama 9 mucaa tokko karasaasa dura fiigee rabbi baasee jira namni 8 lubbuun baatee jechuu kalee mana hidhaa oolchanii bulchanii guyyaa 4 mana hidhaa keessaa gabbuusanii ajjeesan kalee galgala. Saniifuu tarkaanfiin fuudhamuu qabdi. Taap godha, sheer godha. Mootummaa tarkaanfiin irra fudhatee jira. Nama Oromoo bikka yartanitti makiinaa gubbarraa gabbuusaadha. Ijoollee Oromoo mataa qabdu barsiisaan jenne doktoran jenne warra babbarataa ciccimaa tarkaanfiin irra fudhatamuu qaba jaaniitiin irra fudhachaa jiranii nutis tarkaanfii irra fudhachuu qabna. Nama nu keessa jiru waanuma afaan Amaaraa haasa'u Amaara waan taatan beeynaan qaa godhaa gabbaasaadha. Hoggaasa dhugaan akkasii dhufti dhugaan Oromoodha akkasii baati. Hindidinaa jecha kana hindidinaa itti fayyadama. Guyyaa lamatti dhugaan nu dhufti. Dhugaan amma dhabne kun gartanii miti. Dhugaan amma dhabne akkana booyaa jirru harmeen teenya ilmoo isii dhabdee akka gabbaatetti ilmoon bosonni Oromiyaadha. Guututti reefka ijoollee teenyaa ta'ee jira. Guututti reefka ijoollee teenyaa ta'ee jira. Ijoollee xixiqqoo amata 17, amata 20, amata 15. Shamarran hin jenne dargaggoo hin jenne akka gabbaatetti mana abootiyyaatiin dhaqajee kadirradaa gaddeemu fuudhanii bosona keessatti ajjeesanii darban. Ka Adaamattiin ol deemu jiru akkasi nama meeqaantam dhabaa jirraa nutis dhabamsiisuu qabna waan nu keessa jiru. Walirra dirmachuu keenya tokkotu qabu. Kumni walirra dirmachuun gaariidha.
Walirra dirmachuu kanas Laala akka amma Somaaliif akka biraatti haa ol barru. Somaaleeni yoo isin yoo Itoophiyaa keessa namni du'uudhaa miti habalame hoggaasan gabbaatee morma isinii lafa keessee isin agarsiifti. Amaarri akkasi kunoo makiinarraa isin gabbuusanii isin qalaa jiran. Maali aydan? Mootummaa biyya mootummaan jirtu keessatti lubbuun namaa gagga'amtee mana hidhaa seentee lubbuun 8 jechuun barsiisota hayi. Nama tokko bucaa tokkichaa jecha kaasiidatti naqanii qaama isaa gurraachomsan san gartanii miti sanii jecha Amaarri kan akka ilaal silteedha Amaara hin jenne Feesbuukaa fi Telegiraamaa fi gurubii Imoo keessaa kana hundarratti kan ilaal nama war godhu jiran akkana nama wal wareersu jiran bucaa tokkicha maal jedhe Oromoodhaa miti Afrika daba Afrika mucaa dabuubitti naqe dabuubitti naqe sanii jechaa fi maqaa Itoophiyaati jechaa fi siin jedheero laal sanii jechaaf akkana ka'anii shir godhu jiran nuti kamiin lubbuun nama dila kanaa barsiisota 8 jechuun qallaaliidha hay kan nuti nagarre meeqaantamii jira ol kaayaa fi haqanu kanu keessa jiru meeqaantamii jira nuti akka laalannatti haalaalee sinuu lafarraa kaa dhumne jirra. Haati teenya bilaashin lafatti haftee namni nu awwaalu hin jiru. Amaarri gabbaasee farshoo. Haadha teenya ganaa farshoo dalaysiisu ta'a Amaarri. Abiyyiin Amaara dura nu qabee jira. Amaarri haadha teenya gartee qeerroo dhalaa isiitii fi dargaggattiin isii gizee biraa fixe ganaa farshoo dalaysiisu ta'anii lafarraa kaa. Osoo manguddoon teenya akka duratti akka gaafa mililiksanitti qooshaa qooshaadhaa fi maali jaani matarra guursisaniiti. Kuno ese geessisu turan Amaarri saniifuu lafarraa kaa dhumne jirraa hin Dhalaan jajjabduu dhagaa dhalaan jajjabduu dhaati gaa akka dubbatanatti beekuun oltanii uummata nuti keessa jirra. akaafoo abuturraa kenname Anaa fi ati qofni nuni gaa dhaggeeffadhu nama hedduu barbaachisu. Anaa fi ati qofni ani mataa kiyyatti waan hin dalagu beekuun qabaachuu danda'a. Namni heddummaa ta'eef waan takka hin dalagu. Isinii galuu qabdu. baalee gobbaa beekuun oltanii sanii akaafoo Khaatee nama kaase dura ifi fodoon kaane haa jetta. gannaaleen beektanii gannaaleerraa itti kennanii waraqaa muka kee kaanii fi Amaara afaan Amaaraatti barreessan. Jaarsa sii fuudhee gannaalee ati beektu kunoo miilaan ka'eeti eessa geesse baalee gobbaa geesse. Yoo inni baalee gobbaa geesse waraqaa maal jetti gidaluuf jetti. Gidaluuf maa geessee akaakoon keenya achi du'e ilaalamaa irra achi xajjeeste. Gaafa Amaara bulchaa gara gobbaa geesse. Kaatu nama ati nama haastaan an jette an zaman an khaanaanu diinni qiyyana oowweetiin akkanatti Oromootiyaaf ka'ee lolu jira. Ati moo ati akka illaa kalee na jala jirta adabachuuti deemi. Kurumbaa nyaachuu jirte jeetii baraan. Aboo adabachuuti Aboo deemi. dubbiin safaata dubbiin goofata amma dubbiin. Ani amma laa diinni qiyyana oowwee jira anjamaa laalla. Keessaan dubbanna waan kana karaa goofata biraati. Nama goofata. Rabshaadhaa baa gabbuu isinirra. Diinni qiyya hedduu na ka'ee jira akkasumas billaa zaata na maaliif waan an jette naan hin jiru. Gizeen Oromoodhaa dubbadhu qubna gadi yeroon dubbadhu qubna gadiidha. Gizeen si hojii hanjamu. Ijaaramnee waan hin qabu cufaniin kannaa jechaa jirti. Nama mooraala keessatti nama caccabsuun kunis gaarii miti Oromoo kiyya. Gizeen goofata gizeen safaata. Akkana kanaa guutee yaabaleessa. Amma nurraa lubbu. Nurraa lubbuudha. Yeroon gartee yeroon akka lukkuutti taphadhu kootuun hojii taphadhu yeroo ammoo gartee lubbuu nama kiyyaatiif dhaabbadhu kana na cinaan deddeemin yookaan an siimeetiin jira nyaata sareen ta'in na bira dhufte yeroo tana. Gurra si jalahu. Hospitaala akka dhabdaniin beekaa bar kanaafuu hospitaalli hanqa argamu iyye. Assalamu alaikum obboleeyyan. Kanatti wanta koofnan barbaachisu bakka dhiifamaa hojii assalamu alaikum din seeneetiin jira yoo na dhageessanii salaamtaa rabbiitiin salaamtaa biraaf fudhataa. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Dhiifamaa hojii asitti maaliin dubbatu fadhe seete gizee lammii teenyaa dubbannu lammii uumateenya fakkaannaa gizee qoosaa fakkaata gizee wanni hundinuu gizee qabana fakkaata saniifuu nu hundi keenyaa'u lammii fennee Harargee fi bahaa fi dhiyaaf kan osoo hin ta'in Oromoon Oromoodha. Oromootiin cinaa dhaabbatu qabna. Gizeen tapha qabdi, gizeen dhugaa qabdi. Saniifuu
walitti ashoofnee waan taane wal dubbannee jecha biraa seenurra arra naaf yaate dura dursoonni wanni nu barbaachisa asirra walii galu. Naaf yaatu yoo tokko ol seenee tokko waan takka dubbatee Oromoo cinaan dhaabbatee tokko ol seeneeti waan biraan nu jaa. Mee nuti olii agallu. Mee nuti tokko haa taanu dura. Dhaabbileen kee dhiifamaa jiru. Namni dura dursoo tokko ta'uu barbaachisa. Hawwi Walii haa wantoota galu. dhabne waliif waa gaarii yaannu. Nuti ati amma nuuf nooji wal ta'uu dandeessu. Nooji tokko taatee Oromoodhaa bakka bu'uu Aan dandeessu. ta'u Na kabiraan Oromoo ta'u. cinaa dhaabbatuu dandeessu. Aan ta'u kabiraan ta'u. Ka'umaan ta'ee Ati rabbi amma na gargaari. amma akkasitti jiru anaafeetu walii haa galu. Nuqotu qofa ifkadhu. Mataa kee qofa nuu kanni bas sila waa'ee nama Abo ga namni mataa adiro isaatiif nuu kanni. adiro Abdul Fattah atiif safaata dhaga namni lubburraa haasa'u jiraati waan kana silaa xiqqoo irraa gad dhaabbatte gaarii namni waan garaasaa haasa'u jira quuqama itti jiru haasa'u jira sila gizee goofata as deebite gaarii beete dubartiin teenya waa hedduuni nu dura jirti beek Waalaikum salaam. Waalaikum salaam tanaafuu warahmatullah. xiqqoo if booda deebii numa dhaggeeffadhu akkana fakkaatu egaa oomanii just men mana kee waan ni gurra dhugaa jiru namni onni irraa dubbata. Itti fuufi obboleettiiti maatii miti waan cufti nagaya. Baranaa miti. Abshir. Maatii miti. Itti fuufi faafi ifama. 9-10 bagara yaate Nama liina. hogguu haasa'u nagari haasa'u hadiraa mucaa kaa'u gaa dubbii gad dhorki gaa. Ani lurka. Ani maaliif yeroo nan jamaadha ani amma gizee isaan nan jaman gizee isaan kofla waa'ee jaalalaa dhugaa dubbatan mana kana keessaniin dhufa cal jeetiin ta'a maayikii irraan banadhu hanga isaan na lakkafanii maal naan jaanitti ani lakkaffii isaanillee hin qabu himeefiitiin jira. Garuu amma saba kiyyaa dhiiga kiyyaan na laaleessaa jira. Barsiisota nama 9 ijoollee walloodhaa guyyaan guyyaa irratti tagartee mana finfinneerraa karaa walloo deemtu nama walloo qofa osoo hin taanetti kutaa 11 namuma karaa deemu makiinarraa gabbuusaa fixaa jiran. Kanaafuu laalaa jechuun mucaa lubbuun irraa hafe ganama kana yeroo dhaggeeffadhu akka malee silaan biyya keessa jira adde har'a fakkii ijoollee agootota keenya jaarraa abbaa gadaa saniin kaayaa jeetii yaalii godhe garuu naaf hin taane biyya biraa keessa waan hin jiruufi har'a silaan biyya jira adde fakkiin ta'a. Akka gartee baraabaratti na yaadatanittiin uummata kiyyaaf fakkii ta'ee roorroo uummata kiyyaaf ta'u uummanni kiyyallee narratti ilaallatee ifirraa ka'ee borullee ifirraa waan kana irratti dalagatuun godhuu danda'a jechuudha. Har'a garuu hin jiru carraan biyya tiyya keessa naan goone duraanis roorrumaa biyya tiyya keessaa na ofe jaaladhee osoo hin ta'in saniifuu nuti bikka jirurraa kaanee fannoo akkana nu godhe maarree akkana nu godhe amaaraa maarree nu godhe jechuu dhiifnee hojiidhaan itti bobba'u nama 2-3 waan feene dalaguu dandeenya jeetiyyaata. Gama keessaatiin wal jaarree nama keenya gizee wallotti namni alagaan biraa ajjeeste nutis kutaa Harargee keessatti nama ajjeesuu qabna. Wallagga keessa gizee namni du'e Shawatti namni du'uu qaba. Kanaayyoo yaane nuti Oromoon farmaata yaani waan hulee ittiin jiraannu harkachuu dandeenya farmaata nagaa harkanna sanaafuu lafarraa kaanee haasossoonu hirriba jirra kagartee deemes hoggaa nuti waan dalayne haa dhufee harku lafarraa kaadha. Ayyottiin teenya kophaa hafteeti amaaraa farshoo dalaguu deemtii ijoollee biraa fixanii haati Oromiyaadha. Abbaan Oromiyaadha amaaraa fi re'eetii suu deema qeerroo biraa fixanii shamarran fixanii dargaggoo fixanii maal eeyna nuti. Tanaafuu lafarraa haa kaanu. Tanaafuu lafarraa kaanee harmee teenya akka gartee isiin hin boonye akka isiin isii tajaajilachuu dandeenyutti Oromiyaa jechuun nuuf harmeedha. Harmee teenya dhaqqabachuu qabna. Harmeen teenya booyuu jirti. Ilma kiyya dhabee